sagantaa teenyaa ka sagantaa keessummaa arraatiin keessummaan qabannee dhufnee artistii Oromoo waggoota 40 caalaa muuziqaa Oromoo keessatti shoora guddaa taphateedha. Artist Ibrahim Adam ka faffacaaneedhaan beeytanii artist Ibrahim Adamiitu na biratti argama. Iyyaafachuudhaaf kiiloomeetira baay'ee qaxxaamurree mana isaatti argamna. Ibrahim akkami? Nagaa. Akkami jirta amma akka si dhukkubuu dhagayaa turre saniif nuti isin iyyaafachuu dhufne amma mee maal irratti argamta? Amma na dhukkubaa jira garuu Rabbi galanni gaa xiqqeessoo yookaan xiqqeessoo yaa'ee malee duraan lafa onko ammallee ciisaatu baanulaa ciisaatu baanulaa takkaan jijjiiraman hedduun jiran argu. Hin qabu kanaafuu lalaalcha dhufu keessanii baay'ee galatooma baay'een sirraa jaaladhee jabaala jira. Ibrahim gaa yeroo ammaan tana Finfinneetti kan argamtanii mee haalli jireenya Finfinneetoo maal fakkaata? Haalli jireenya Finfinneedhaa garuu baay'ee hamaadha. Baay'ee hamaadha. Nama gartee hojii qabu yoo ta'e malee namni kan jiraachuus hin danda'u. Saniifuu ani gaa hojii siin qabu asitti hedduu na dhukkuba. Deemeetis gastee koonsartii fi kanallee dalagachuu hin dandeenye. Garuu eegaan dhufes baay'een ture. Asuma keessaan jira hojii 2 fi 3 kana kaasis takkaa fi Baltokka illee dalageetiin jira sanallee dhageessanii jirtanii facaanis asumatti hin dalageessan dura gafaan alaatti jiru dalageen jira. Saniifuu hamtuudha rakkoodha. Baay'ee rakkoodha.
daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo akkasitti hundi keessanuu bakka jirtanitti rabbi isin bira haa jiraatu isiniin jaa nagayni rabbi isin bira haa jiraatu hunda keessan jechuudha bakkuma jirtanitti nagaya nuuf ta'an isiniin jaa wanta akka jechuudha akkuma viidiyoo Abrahaam Aadamii fi akkasumatti as viidiyoo Noha Goobanaa akkasumatti viidiyoo Saalaa Saametii fi viidiyoo Leenca Abdushakur waan jarree jaanii fi ammas waan dara waan takkan dubbachuu qabu jira abbaan ilmatti maal dabarfataa agartanii abbaan fakkeenyaaf yeroo deemu ilmatti maal dhaammataa ilminoo maal hojjechuu qaba haruma abbaan isaa irra deeme san hojjechuu qaba moo hara abbaan isaa irra deemerraa goree haraa biraa maqootu isaaf irra gaari waan jota karaan dubbachuu barbaade kanaaf daawwattoota kabajamoo hundi keessan peejiin kun haaree waan ta'eef peejiin kun haareya sheer godhaati namni hundinuu jechuudha please akkuma agartanitti sheer godhaa facaasa waliin gaa ergaan wal maddittiin qaba fakkeenyaaf Abrahaam Aadam jechuudha wallisaa gameessa Oromoo wallisoota hangafa Oromooti uummata Oromootiif waan hedduu hojjechaa ture waan hedduus dalagaa ture hanga humna isaatti faajjii godhaa ture yeroo ammaa hoo maal keessa jira arra humna dhabee jira manatti galee jira dhukkubsachaa jira maalitti jira yeroo arraa kanoo maal keessa jira yeroo ammaa kana jechuudha maalitti jira maalirra jira uummanni Oromoo too hagam isa gargaaraa jiran hagam quba qabaachuu jiran agartee kanarraa waan takka dubbachuu qabu akkasuma Noha Goobanaatis nama dura tokkummaa jee rabse tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa nama jee labse jechuudha tokkummaa kan lallabee kan amma Oromoo tokko haa taanu haa wal mari'annu waan jan kana yeroo duraatti sageela isaatiin dubbatee akka uummanni Oromoo jechuudha dhaga'uuf irratti dalagaa ture jechuudha humna qaba gameessa jeegna goota hayyuudha arrammoo humna dhabee jira manatti galee jiru dhukkubee jira rabbi isaa afiyyisu rabbi isaa gargaaru jechuudha barbaadeeti akkas hayyee ijoolleen teenya nama dhuftutu noohe Saaliyaan maalirra jirti isinis qabsoo hojjechaa turte godhaa turte amma maallaqa gurguratte ana akkasumaanu gama kiyyaan isaa lachuutuunu sirbi keessan gartee sirbi keessan baga gatii bareedaa isin harkateen jaani baga gartee gatii guddaa isin fuudhan jaani karaa sanii baga gammadanii jaani salattuu maalla inni kan Oromooti maallaqa biraatiimi maallaqa haadha hiyyeessaatirraa sabbatarraa eekaniituma isin kannan jechuudha kanaaf akka sirbaatti isin gurguramuu keessan hedduu gaarii ta'us baga gammadee isin jaa laakiin maalli sun eessaa akka dhufe eenyuun akka fuudhame isin kannu beekuun keessan dirqama isin irratti isinillee waan takka himattan maalli maallaqa Oromooti baga nu kannamellee jettanii yaa baga isin kanname laakiin maalli san osoo isin fudhatanis tarii namni biraa fudhatee ittiin fayyadamuu hundaa wallistoota Oromoo ta'e jechuudha egaa hangafa yeroo duraatiif namni bitame isin ta'uu wallistoota Harargee ta'e jechuudha Oromoo san ta'in wallistoota Oromoo baay'ee jira haa bitame wallistoota Harargee ta'e namni dura OPDO'n jechuudha maallaqa kana ta'e isin jechuudha akkasitti hubadhaa seenaa tan isinii qaba akka Harargeetti yoo fakkeenyaaf gaaffii nu gaafatan akka Harargeetti eenyu dura kan wallistoonni dura agartee maallaqa fudhatee OPDO irraa agartee gurguratee gatii madaalawaa gatii nagaya gatii wayyaa harkatee hojjan Saalaa fi Leencoodha akkasi kana jechuun waan dubbachuu barbaadirraa haga kana sheer godhaa isin ammasittuu nama itti gaggalchaa sheer godhaa isin ija please uummanni Oromoo amma fakkeenyaaf Saalaa Saamii maaliif irra duulanii waan jaatakkaa jira Saalaa maaf kan irra duulama maaf duulii irra banama waan takkaa jira dhagee nuti Saalaa fi Leencoo wanni irra duulamaniif wanni qeeqaniif amma fakkeenyaaf wallistoota baay'ee jira kan bitamaa jiru kan gurguree bitamaas jiru kan yaani saba isaanii akka malee ganaa jiru akkuma fakkeenyaaf Caalaa Bultumee irratti ilma Oromootu ajjeeftee amma fakkeenyaaf Caalaa Bultumee ilma Oromoo ajjeefne seesan ajjeesee bara deebi'ee maas Hacaaluu saahiba isaa jechuudha hiriyaasaa ganee maallaqa fudhachaa jira jechuudha deebi'ee gaafa intarfuu godhan agartee mana nuukan mana Oromooti Hacaaluu hundi mana fudhatee mana Oromoo fudhatee maal qabaa waan jota akka dubbatee ture maaf namni irraa dubbachaa hin jiru dhiisanii jira maaliif jennaan lafeen isaa san tarii gantuu ta'uu mala jechuudha waan takkaa jira kun waan jiraati beektaa dhallee Goobana tajaajiltu gantuu maami akkas amma fakkeenyaaf Saalaa fi
Leenca Abdi Shakurii Dachaane abaabileen akaakayyuu isaanii goota. Takkaa ergamanii beekan bitamanii beekan agartee amma fakkeenyaaf bitamanii beekan ergamanii beekan jalallee deemanii beekan abadan hin jiru gaa barbaadaa oltus zamana kanatti dhuftee dubbiin akkanaatu hin jirtu jechuudha duraan agartee gonkumaa wanni tun hin jirtu jechuudha yeroo duraatiif siyalee. Kanaaf wanni isaan qeeqamanii fi arrabamaniif akka isaan uummata kana jala hin jaane maal jenna qeeqa kana dhagoon malanii dhagahan isaan gurra ni qaban beektaa gurra hin dhagan ni qaban ayiloo hin dhagan ni qabanii dhagahanii yoo irraa deebi'e fuula duraan agartee kana jechaaf qeeqamaa jiran laal akka gorsaatti nuti immoo abboot wallistoonni keessan hangafoonni amma fakkeenyaaf Saalaa Saamee Firfaalaa irraa Alibirraa qabdi fakkeenyaaf laal Alibirraa jechuun nama akka Alibirraa hin argame jechuudha Oromoo keessatti Afrikaa keessattuu baay'ee hin argame jechuudha nama daarektii siidaa jechuudha nama dhugaa irra deema jechuudha agartee nama dhugaa irra deema waan ta'eef achirraa qabdi Firfaalaa godhatte jechuudha xiqqoositti hin dhaga'amu yeroo sana Saaliyaa deebitee noo gobanaa kun akkama keessa akka jiru ni agarta saba kiyya hin geenu jee saba isaatiif sigalee sabuma isaatiif yaa galaanaa jiru fuuteetti nan deemtaa badiitti yaalaaltu tanteetti ni deemtaa gojoonan jaaradhes miilaan narra jiidaa laalme sirboota firii qabu jechuudha yaada keessa malee yaada keenya hin fudhatanii laal oppidiyoon akkasii jechuudha amma biyyi namichi bineensu kun nama nyaataan kun yaada isaa malee yaada nama gonkumaa hin fudhatu jechuudha sigalemi kanaaf Saaliyaan teenya silaa yaa bareedu teenya wallistootuma si ture jiran hangafoota kee kasi gorsaa turan kana gorsaanii diddeemoo dheenya kana waan kaas hin beekne isaan kana yoo laalte si gaari Abrahaam Abdiin fudhatu fakkeenyaaf maal keessa akka jiru laalime jireenya isaa guutuu Oromoo hojjechaa ture osoo saba isaan ganiif fayyaa dhabee Oromoon isa gate beektaa Oromoon baay'ee nama ganuu jirti beefu Oromoon waan jentuun nama ganti beektaa amma Oromoon hedduu nama ganaa jirti beektaa yoo tarii ilaalcha kan argattanis Oromoon tun ofiifuu nama ganaa jirti ofirraa gannee hoo waan jettan takkaa jira beektaa waan akkasitti tarii isin keessa dhufuun mala jechuudha. Oromoo maaliif nama ganti jechuun keessan Oromoon nama ni ganti Oromoon tarii Juwaaruu gantee jirti Juwaar nama gantee jirti hidhaa keessa dhiiftee sangaa nama kannaa jirti sangaa biyyi badhaasaa jirti kunis Oromoo nama biraati himi agartee Hacaaluu Hundeessaas kan nyaatu Oromoo biyyiidha akkasuma ijoollee shawaatunis dhiiga Hacaaluullee baasuu dadhabdee bitamaa jiran egaa Hacaaluu Hundi guutuu isaanii salaataa akkuma Oromoo jettu laal waan tana beeku qabdan maakamaas Oromoo keessa akka tokko jira Oromoo keessa maakamaas tokko jira qubni qubatti aanu hidhanii takkaa jira beektaa agartee qubni qubatti aanu hidhanii agartee qubni kun yoo sirraa dhukkube quba kanatti hidhan jechuu barbaadeetti beektaa maakamaas Oromoo keessa jirta anaa miti please exactly sani kanaaf egaa Hacaaluu Hundeessaa du'e ijoolleen tuulamaa turis guutuu isaanii bitamtee jirti egaa caalaa bultoo ifaan agartanii jaarsa afaan guddaa taayee maal walla samaa jettan walla saareen kana raayyaattis biyyaatti walla sana honuutti bitamanii jiranii hedduudha asin baa nama horii bitamanii jiran akkasi kanaaf agartee biyya Hacaaluu Hundeessaa sanitti dhiigni isaa dhabame abiyyi sun kanuma jechuudha biyyi kabiraan dhufne bara tarii abiyyiin pilees lama hin dhufne natti fakkaata biyyi kanumaa jira kanuma gaafa isaanii ajjeesee jira kanuma jiraadha kana ajjeemee biyyiin biraan jiru jechuudha agartee kanaaf wanni kun seenaa isin gaafata biyya kaboru amma fakkeenya tokkos deemee olaalle isin walistoonni argeewni baay'een akka dongortaniif amma dura raayyaa abbaa mancaa ijoollee abdi qophee haadha mana abdi qophee kabajamaa fidanii turanii takka akka namni hin gargaarin dubbattee turte sigaltee takka namni akkasii hin gargaarin dubbattee turte akka beekamu qamaris booddeessaa gaariin turre Saalaa itti daamte gaawwalistoota hangafoota jajjabaa haga tokko malee haga takkas bitamanii jiran jankaara jala kan akka dhageenyatti kanaaf seenaa bareedaa hojjettanii seenaa hin xureessinaa isin jenna Saalaan teenya seenaa bareedaa hojjette seenaa ta'e akka firaan xureessin waamichi sii goona gara uummata Oromootti akka deebitu nagaan karaa uummata Oromootti akka deebitu siif gaarii bitan maallaqa baga fudhattee sirbii kee bagaa sirbaa gatii madaalawaa fiduu raasee fuudhe maallaqa amma maallaqa isaan fudhadhu nyaadhu agartee yoo feete wallistoota
fayyaa dhaban kanaan gargaarii sigartee warra dhukkubsaa jiru kanaan miliyoona takka fudhattee jirta gargaariini agartee haga takka fudhatillee nusa 500 fudhu 500 warra akka tayyuu kanaan gargaarii agartee akkasuma siyaasaa inni taati karaa uummata Oromoo deebisin jenna achiin calooytee abiyyiin nutti faarsaan oliin abiyyiin namaa miti abiyyiin bineensa waan ta'eef akkasii jechuu barbaadeeti leencoon ati dargaggeessa micaammaa lafaa kaa jiru qaxara hin cabini uummanni Oromoo akka ijjasitti deebifne dafii deebii waamchisii goonatillee agartee ati nammoo lafaa ol ka'e nama dargaggeessa nama bareedaa qaccee kana agartee kanaaf maallaqa ayattee hin bitamin filis deebii jireenya kee bareedaa jiraachuu dandeessa uummanni uumaa goota turte nama waloo edeloo uummata barreessaa kanaa turte hatta alibirraa kanaa turte filis ati oppiduu saqaccaa xuruu tanatti hin deemin waan takka biyyoo qabdan seenaa abbootiin teessanii oppiduu takka oppiduun faarsin filis abbootiin teessan takka oppiduu faarsin beektu takka faarsu fila yaada qabne takka sigalemi kanaaf akkasi seenaa abbootii teessanii irra deebi'aa abbootii teessan gaafadhaa agartee karaa sirriitti deebi'aa kan isin hin jiran isin rabsuuf mirga hin qabnu isin rabsu isin taatanii ilmi namaa ni dongora keessa gorsaan isin sirreeffachuudha yaadiin hin qabu akka nama takkaatti ani obboleessa keessan baay'ee takka waan isin jaalluuf isin rabsuun natti hin tolu jechuudha kana akkasi ammoo namichi mootummaan abbaa irree nu qofaa akkuma jaanii maakmaasoo Oromoo barata maakmaasoo Oromoo keessattuu jira harmi dubraatii fi mootummaan abbaa irree nu qofaa yan harmi dubraatis aga fadhii turuu numa qofa jechuudha numa jigaa akka mootummaa abbaa irree numa qofaa ma fadha turullee kanaaf uummanni keessan immoo numa jiraata barbaraan jiraata hin dhumanii mootummaa uummata gateen agarre dura mootummaa uummata gatee fixee fi jiraate uummata haarii uummateen agarre uummanni jiraate ta'u mootummaan kuta jechuu barbaadeeti. Erta sigalami haala jechuu barbaadeeti kanaaf filis gama uummata deebi'aadha warri immoo afaan dheerattanii arraba Photoshop nama hojjetan hojii isaanii jettanii duraa gad dhaabbadhaa akkasii walistoonni keenya karaa uummata akka deebi'u yeroo dhiyootti ni eegna walisoo jajjabaadha jechuudha walisoo jajjabaa hin jiran amma kanaaf artistiin akka Saaliyaa Dhalaa taate Itoophiyaa keessatti argamtu bara gurgubasanii laal shaatira tana ni hojjetti ni daleeddi akkasii. Dulloomtee jirtallee Saaliyaa teenya umriinis gaa siddeemtee jirti kanaaf as deebisin jenna Haatimaa Abbadiini leencoo mooti baleessa fayyate nama qishaadha dafi fuula duraan iftoodhu kanuma deebii gabbee uummata isaan dhiifama gaafadhaan isin jaa kan akka obbolumatti oniin sedhaame aga fiidoo biraa tolta chaanu amma nagatti isin jaa yaani asumarratti umarama kanaafuu nagatti chaaw.